Oromoo people have for the future. Today, the aeroplane that we've hired is planning to fly all across Melbourne. xiqqoon nurraa fagaatee ammallee marsuu barbaada namichi magaalaa keenya guutuu irra marsuuf deemaa jirra. It's a bit blurry. We're struggling to see on the Oromoo Media Network. However, nu asitti akka ija keenyatti yeroo nu arginu akka gaariitti barsiisaa jirra, akka gaariitti arguu dandeenya. Akka gaariitti arguu dandeenya. Oromoo protest justice for Hacaaluu ka jechaa jiru garsiisaa jirra. Melbourne Australia irratti irraahi isiniif dabarsaa jirra. Sagaleen keenya hunda dhageeffamu. Desa kan jedhamu qopheessaa jira.
afaan ingiliishiitiin immoo xiqqoo isiniif dabarsuun barbaada isin hundinuu harka guddaan afaan oromoo waan haasoftaniif bu'aa waan qabu seef waliin tura. Back to our program at Oromoo Network. My name is Toltu Tufa and I'm broadcasting from Melbourne, Australia. Today the Oromoo community have gathered together socially, virtually and in the air to participate in what is Oromoo aerial protests. We have collected our protest here as a banner, and as the Oromoo community we are saddened and disappointed with the occurrences that have happened within the last week alone. The Oromoo activist and quintessential resistance role model Haacaaluu Hundeessaa was ruthlessly gunned down and what is believed to be assassinated. Following his death within less than 24 hours, given permission to operate within Ethiopia, were detained by the government. There's a lot of helicopter sound, so it's a bit difficult to speak at this point. Please bear with us. Very noisy. The message that we have here is our